Oromoon tiyya Oromoo Muslimaa, Oromoon tiyya Oromoon Kiristaanaa, Oromoon tiyya Oromoo Waaqeffataa. Akkamiin isiniif taamee Oromoo tiyya? Nama anaaf jecha guyyaa sadii soomee jira. Nama anaaf jecha beete kiristaanii yeroo meeqa deebi'ee jira. Hunda keessanuu mataa kiyya kanarratti baadhadhee isiniin deemu rabbi jedhaati. Rifaatuu keessan kana jala Oromoo tiyya rabbi na haa baasu. Mucaa sanillee rabbi isa haa baasu. Doolaara 10,000 miti doolaara 100,000 osoo ta'ee anaatu kafalaa warra jedhee qomanaa dhawateef qabate yaa Oromoo tiyya. Akkana jaalattan kanatti rabbi isinaa jaalatu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamaa harka funiddaa wattoota hordoftoota maatii chaanela. Yaaddoo sabaa jirra jirtu nageenyi keessan baraadha. Salaamtaan keenya kan onni irraa burqee iddoo isin jirtan maratti isin bira haa qabdu isin jenna daawwattoota hordoftoota keenya. Ani hanqa kana na jaalattan hin seene isin galatoofannaan kiyya kadheen gaddaa baay'ee takka xiqqaadha. Ani maaliif sanboodaan arge? Keessumaa warroonni ardii Ameerikaatii fi ardii Awurooppaa, ardii Arabaa, Dubaay, Saudi Arabiyaa, Kuwait, Ordoon kana jirtan baay'ee takka. Hedduu takkanaaf galatoomaadha. Oromooti hedduu takkaan isin galatoomfadha. Baay'ee isin galatoomfadha. Baay'ee isin jaaladha. Hidhaa sanirraa bahee baarfaan mana na fidanii bilbila kiyya guddaa asit dhiiseetiin biraa kutee raajuutu yeroo tokko babbana qoota akka telefoonaan deemadhee kunoo moobaayila kanaan hidhamella tunuu daftee chaarjii yeroo san fittee wallaahi alaaziim Oromoo tiyya hedduu takka galatooma isin jaa Oromoo tiyya guyyaan jarri sun asii fuudhee naan kute kalaas ijoollee tiyyaanis gargar ba'e garuu hanqa wayyaa mucaan kuni viidiyoo narraa maru jiru tana viidiyoo baay'ee narraa bare mucaan guyyaa sanii jala deemeeti hamma nuti naannoo san geenyutti viidiyoo nurraa maraa ture mucaani. Namni tokko gochan taane yoo sirriitti raawwatee viidiyoo sirraa mare viidiyoo san yoo takkaa'u miidiyaa irratti gadhiise hedduu takka bareedaadha. Siif bareedaa taatu suni. Anumaaf deebitee ragaa taati. Oromooti takaabaa fi kibbaa fi Awurooppaa fi Ameerikaa fi Iishiyaa fi Afrikaanota kana keessa bakka hunda jirtu hunda naa roraasee naa kaasee Oromootiyya isiniin jaaladha hedduu takkaan isin jaaladha. Wallaahi alaaziim ani akkanatti na jaalattanii hin seenen. Wayitaan intarneetii banu viidiyoo waatsaappii qofaa 1,000 narra bu'u. Daawwattoota hordoftoota keenya hedduu takka galatooma. Mee maaliin isiniin jedhee Oromooti? Akkuma isin akkana na jaalattan kanaa duraan hin beeku. Mee amma akkamiin ta'a? Wallaahi alaaziim Oromoo ko rifaatuu ta'e san jalaa rabbiin na hambisu. Mucaan hiisisallee mucaan kun dhugaa dubbachuudhaaf amma eda abbaa isaatii fi haati isaa dhufaniiti asii na biraa asitti na waywaatanii mucaa kanallee rifaatuu teessan jalaa rabbi isaa haa baasu. Ani mucayyoo sammoo fuudhuuf hin deemu. Sanumaa utaanaan amma innillee Arabatti na kenne waan inni Arabaan jedhu immoo dhagee halkan tokko bullee ganama isaa jara bilbiluuf dhagee. Ana immoo beekaatiin birdilibsii uffata qabbanaa uffadhee ciisa birdilibsii keessa niin dhagammoo waan isaa walitti haasawanii. Habashiin qabdanii bira isin bira jiru sani hin ajjabinaadha. Habashiin layinnoo habashii taanii baktulli kana jechuun afaan Oromootti habashaa qabde sani habashaa qabdanii isin bira jiru sani hedduu hin tuminaadha hin cinqinaa kana jedhuutti jira. Maaliifi habashiin Oromoon taan na cinqitii na jeeftii kanaafuu hedduu takka hin cinqinaadha jiraan jedhutti jira kanaan dhagee. Anammoo duraanuu bakka tokkollee kan hineefi waan akkas isaan kanaa miti haraamiin gaafa nuti bahara kanas ceenu nu qabatee baay'ee takka nu tume birrii nurraa dhabe wanta xiqqoof jecha nuti birrii hin kafallu sadaqaa namaaf kan nu turan wayyaadha. Kanaafuu daawwattoota hordoftoota keenya baay'ee takka isiniin jaaladha isiniin kabajaa waan akkanaa kanarraa dhaabbadhu jettan ani dhaabbadha. Kanaafuu Eeggadda akkumaan ol seeneen ijoolleen tiyya mana keessan jirtu. Haati manaa koo dhuftee ijoollee tiyya fudhattee warra Arabatti hin deebite. Akkanuma saniin dubbisee sagaleedhaan akkamii eessa jirta jeetti hime nagaan baatee naan jette isillee nama nagaa taatee na fakkaatti. Akkamiin isiniif taamee Oromoo tiyya? Nama anaaf jecha guyyaa sadii soomee jira. Nama anaaf jecha beete kiristaanii yeroo meeqa deebi'ee jira. Mee maal jedheetiin isiniif kafala? Mee akkamiin isiniif godhu? Hunda keessanuu mataa kiyya kanarratti baadhadhee isiniin deemu rabbi jedhaati. Rifaatuu keessan kana jala Oromooti
ربنا هاباس مجاسن اللي ربي هاباس أورمون تيجا أورمون مسلمة أورمون تيجا أورمون كريستانا أورمون تيجا أورمون واقفة وروني الدنيا كان هم ترتيسني ندا وتشاجرتن هيدو تكان إسقالتهم فدا وروني yaaddoon akka ba'uuf waa baay'ee aarsaa baay'ee naa kafaltan baay'ee jirtu yaaddoon maallaqa meeqa isa barbaachisa yaaddoon akka yaaddoon bahuuf doolaara 10,000 nu gaafatanii jedhanii ammaan tanaan viidiyoo sallaalee bahartu jedhe dhuguma jarrilleen akkasumatti doolaara 10,000 yoo kafalte ni baataa jarrinaan jedhanii hin raajuutti himee sababa saniiti doolaara 10,000 miti doolaara 100,000 osoo ta'e anaatu kafalaa warra jedhee qomanaa dhawatee if qabee jira kanaaf daawwattoota hordoftoota keenya yaa Oromooti mee akkanatti wal jaaladha yeroo hunda yeroo nagaa qabdanis yeroo balaan waan tokkolleeyyuu isinirra gahin akkanatti wal jaaladha yaa Oromooti akkana jaalattan kanatti rabbi isinaa jaalatu akkana jaalattan kanatti waaqayyo gooftaan isin jaalatu Oromooti baay'ee takka isinin jaaladha Oromooti Oromoo kiristaanaa Oromoo musliimaa Oromoo waaqeffataa Oromoon kiyya kuni walin jaalatu gandummaa oofaa amantii oofaa jechaan ture Oromoon bayyanatee jira Oromoon hirriibaa kee jira akkasitti na jajjabeessitanii yoo maallaqa ta'es anaatu baasa anaatu daasa anaatu dura baasa anaatu san dura baasa jechaa daawwattoota hordoftoota keenya an baay'ee takka isinin jaaladha isinuma kana jechaafu waan hin godhuun qabu mucaasanillee isinumaaf jechaan dhiise Oromootiyya dhiise mucaasanillee haadha manaa kootillee isiniif jechaafin waa hunda dhiifama godhee fi amma isii kallattii jiruun manguddoo jiru fuudhee mana isii keessatti isii deebisuu barbaada dhugaa dubbachuudhaaf duraan fuudhuuf hin ka'e namni naan fuudhummoo tasliimii miti ani qopheeffadheetiin ture shamarree biraatiin fuudhuuf ka'e ammoo shamarree sanillee akkaan hin fuune daawwattoonni hordoftoonni keenya hin fuudhinii dhiisii waan tokko siin gootu dubartiin dubartiidha warra jettanii koomentii jalattii fi waatsaappii iimoodhaan dhuftanii naaf barreessitan hundi keessanuu baay'ee takka galatoomaadha dhugaadha taniin an fuudhu ijoollee tanaaf maali fakkeenyaaf amma isiin yoo gargar baane akka tasaa rabbumti gargar nuun baasin yoo gargar baane isillee ni heerumti ka isiin itti heerumtu sun ijoollee tanaaf maali anaas ta'ee taniin an fuudhu tun ijoollee tanaaf maali kanaafuu daawwattoota hordoftoota keenya ani baay'ee takkaan isiniin jaaladha isiniin kabaja irra deddeebi'eetiin jechaa jira jechuun tokko manguddoo takka manguddoo Oromooti dhalaadha isiini manguddoo Oromooti akkoo teenya biyya Noorweey tana keessa anaaf jecha halkan sa'aatii 9 hirriibarraa ka'ee siif jecha salaatee rabbii keessi kadhachaa ture yaa ilma kiyyaa naan jette yaa harmee tiyya hedduu takka galatoon maal siif godhu tasliim fuudhuu fi tasliim mucaa jalaa asitti hambisee mucaa ari'ee namoota muraasa kan akkas jedhu ani tasliim fuudhuudhaaf hin deemu abadan maaliif tasliim intala Oromoodha rakkattuudha anamma isii nama rakkoo keessa jiru takkaa bira darbeen beeku saba keenya saba Oromoo jechuudha deemeetti mucaan kun waan akkasii yaade tokkoffarratti mucaan kun eenyu sodaatee akka aramni sun nan rakkifne nan ajjeefne rakkoo guddaa balaa guddaa narraa akka hin geessifne eenyu taasise isin daawwattoota keenya mucaan sodaatee mana galuu didee yoo mana galee haadhaaf abbaan isaa as qaban as hokkee qaban deemtee baaftamoo hin baaftu mucaa kana yaaddoo sana abbaa ijoollee san deemtee baaftamoo hin baaftu jedhanii inni immoo jaraan waadaa waan walii galan qaban maallaqa ni qaba YouTube hojjeta maallaqa baay'ee qaba irraa buufadhaa jedheen inni maallaqa guddaa irraa buufachuu dandeessanii jedhe an ammoo abbaa ijoolleeti abbaan ijoollee maallaqa qabaare sanumaa ta'ee naan osoo hin qabaadheewu ammistii takka ittiin kannu Riyaala shan ka biyya Arabaa biyya Yaman ka jirru Suudii miti Riyaala shan ka Yamanii ittiin kannu jala sanittan maaliif wanni ittiin kannineef jeenummaan biyya ifitti hafee jeenummaan biyya Oromatti gootummaa waan sii godhuun qabu biyya Oromaa keessatti akka sabni keenya sabni Oromoo
akka baagiraawundii akka maggaarrajaa kanaa ta'ee akka na duuba jiruun abdii qaban. Yooniin awwaatee mucaan kun akka hin hafne hin beekan. Kanaafuu daawwattoota keenya hordoftoota keenya ani baay'ee takka isin jaalladha. Dubbii kana fakkaatu daawwattoota hordoftoota keenya gaafaan biyya kana dhufe ijoolleedha gaafa sanii anaa umrii waggaa 18 biyya kana dhufe har'a waggaa meeqaan as jira har'a waggaa 7 as jira biyya kana anaa umrii biyya waggaa 18 na dhufe. Intala takkaa fi gurbaa tokkootu wal fuudhee dhufe baararra biyyumaa waliin dhufan. Jarri lamaan kun niqaa walirraan qaban. Ollaa keenya galanii isin hojjetteeti galgala galtitti akkuma jaarsaaf jaartitti hojjetanii isaan lamaanuu galgala walitti galan. Ati niitii isaati moo maalii jeetiin gaafadhe. Lakkii ani niitii isaatii miti jette akkamitti duuba osoo niitii isaa hin ta'in akkamitti waliin mana galuu dandeessanii jedheen. Ijoolleen suni maqaa isaaniitillee isiniif hin dha'u. Ijoolleen ijoolluma teenya ijoollee arsii shirkaati. Maqaa isaanii hin dha'u garuu maqaa namaa dha'uun sirrii miti waan akkasii jedhetti. Waan bareedaadhaan maqaa namaa dha'uun malee waan fokkotaan maqaa namaa dha'uun sirrii miti. Akkasitti maaliif waliin galtanii jedheen mana kana keessa. Erga jaarsaa fi jaartiin ta'in wanni waliin galtaniif maalii kottaa isin fuudheetiin sheekii bira isin geessee walitti akka aadaa Oromoo Musliimaa qabdu san Oromoon kiristaanaatillee beekadhu waraqaa barreessu mana waajjira deemanii waraqaa barreessu bareedaadha kunis sheekii bira isin geessee walitti isin halaala godhee akka isin haraamun hojjenne isin taasisaan jedheen anummaan xiqqaan kun. Ati maaltu si galche naan jedhe. Abboo maal si galche jetti koonka abboo asii deem naan jedhe. Mee ilaala Oromoo teenye tana. Asii deemii naan jedhe. Naan rabse koonka jedhe koonkaan beeku gaafa waan ta'e eeganaan baruuf jedha. Maaliif akkas jettee obboleessa koo intala tana nikaa irraan qabdu yoo fuutee halaaleeffattee bakka tokko waliin teessee maaliin jedheen haraama maa hojjettan jedheen Oromoo keessatti. Haraamni eessattuu namaaf hin ta'u. Hankana jedhee jennaan waa'ee keenya sin galchuu dhiisii naan jedhe. Ammoo intalli tun ammoo rakkataa jirti. Isa jala taa'uu jaalatteeti miti intalli kuni. Manguddoo Oromoo guddaa tokko fuudhee itti dhaqe. Jarri kuni waliin akkanumatti mana keessa waliin jiraatti nikaa walirraa hin qabanii nikaa itti godhe jedhan akka dhaqe. Abboon dhiisuu iddee miti naan jedhe. Lakkiisiin dhiisa. Obboleessa kiyya arraan tana duniyaa gubbaa jirra boru akiraa jirra kanaafuu nikaa wal godhadhaan jedheen. Mustafaa naan jette yaa Mustafaa naan jette akka naaf inni nikaa wal hin godhanne rakkoo jira naan jette maali rakkoon jennaan inni obboleettii tiyya if jalaa qabaachuu ture Suudi Arabiyaa keessatti obboleettiin tiyya Suudii jirti isa eeggatu jirti jette teessee mee ilaala nama keenya waan akkana kan hojjetina safuudha kun. Oromoo keenya Oromoo Islaamaa, Oromoo keenya Oromoo Kiristaanaa, Oromoo keenya Oromoo Waaqeffataa baay'ee takkaan isin jaalladha. Nama kabajuun if kabajuudha. Kanaafuu daawwattoota hordoftoota keenya ani waaniin isiniif godhu hin qabu hedduu takkaan isin jaalladha. Baay'ee isin jaalladha Oromoo koo. Dhugaa dubbachuudhaaf ani takka akkumaan kanaan dura dubbachaa ture Oromoo kiyya gargar qoodeen beeku. Jimma jedhee qoodeen beeku, Wallagga jedhee qoodeen beeku, Shawaa jedhee qoodeen beeku, Arsii jedhee qoodeen beeku, Hararge jedhee qoodeen beeku, Jimma jedhee qoodeen beeku, Boorana, Nageelle, Gujii jedhee adda qoodeen beeku. An Oromoo tiyya ija takkaan ilaala. Kana waan ta'eef Oromoo tiyya akka na jaalattan kanatti Rabbiin tokkichi isin haa jaalatu, Rabbiin tokkichi isin haa kabaju. Warra rakkoo keessa jirtanis Rabbiin rakkoo keessaa isin haa baasu. Rakkoo keessatti Rabbi isin ilaalin. Rakkoo xiqqoo ati qabdu obboleessa kiyya obboleettiiti. Rakkoo san Rabbi sirraa kaasu. Yoo isin dhukkuba keessan Rabbiin ni danda'a isin haa fayyisu. Oromoo kiyya galatoomaa jechuun koo isinitti xiqqaati. Galatoomaa qofaa miti isin. Isin silaan isin arkee mataa kiyyatti isin deema hunda keessanuu. Oromoo Awurooppaa jiru, Oromoo Ameerikaa jiru, Oromoo ardiilee addunyaa kan hundarra facee jiru. An isinin jaaladha hunda keessanuu isinin jaaladha. Wallaahi billaahi waaniin isiniif godhu hin qabu. An baay'ee takka gammadeetiin waaniin isiniif jedhu dhabee jecha tokko
irra deebi'ee yeroo kudhan dubbachaa jira Oromoo kiyya. Hundi keessanuu naaf galatooma naaf jiraadha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.